faya magale koba konatin tolle yaaddoon kee sarmee yoomnatti ciisa dammee maal qorichiisa dammee maal qorichiisa dammee koo nan dhufaya magaale koba konatin tolle yaaddoon kee sarmee yoomnatti ciisa dammee maal qorichiisa dammee maal qorichiisa akkam yaadammee akkam farrike yaa bulbula koo dammaa furrike hirribaan qabu si naffisisa egaa maalooyaa maal qorichisa egaa maalooyaa maal qorichisa akkam yaadammee akkam farrike yaa bulbula koo dammaa furrike hirribaan qabu si naffisisa egaa maalooyaa maal qorichisa egaa maalooyaa maal qorichisa dhufeensi argaa jalaale kiyya yaa bulbula koo tokkichi biyya dhufeensi argaa jalaale kiyya yaa bulbula koo tokkichi biyya ushurururu dammaa wallagga ushurururu magaaleen jimma ushurururu ijoollee baale akkasi ushurururu qalloo hararge ushurururu magaalaa Arsii ushurururu sanyii Oromiyaa ushurururu ushurururu Hayyee maaza galatoomi duraan dursa baay'ee bareeda sagaleen kee hojjettee beektaa iddoo biraa dhugaama osoo hojjetin akkas baasuu dandeessa taanaan baay'ee namatti tola sanaanichi akka koomentiitti wantan siilaachuu barbaadu xiqqoo ishee gidduu gidduutti paaworiidhaan iddoo jettu jira sii galee ishee wal qixxeessuu qabda mitiire leevil ta'uu qabda kanaaf wanti baatu tokko jirti konfidensi kee namatti tola kanarratti yeroo hundaa eksersaayisii gootee hojjette taanaan dhugaan siin jedhaa haga dhumaatti nu wajjin deemuu dandeessa si abdanna carraa gaarii. Eshi maaza baay'ee waan namatti toludha. Tokkoffaan filannooma weelluu kee irraa kaasee iyyuu wanta gaariidha kanatti filattee sagaleen kees baay'ee sagalee gaariidha. Kana irratti si dabalu vokaal eksersaayisii irratti yeroo hojjettu amma kana asirratti kan mul'ate afuura ciccituu jira iddoo jechaa dhuftee afuura ciccituu jira. Kun immoo maalidha eksersaayisii barbaada. Sirboolii adda addaa kana hojjechuudhaadha kan dhufu eksersaayisiin kun. Kanaaf sagalee ciccituu kana waan teeknikaalii ta'an kana fooyyeffattee deemtee hanga dhumaatti carraa gaariidhaan deemte jedha kanaaf.